hojjedhu waan hamaa hin faalleessu yaada kee atiyyuu anaaf jettee dhangalaafte dhiiga kee kan kee gatiin anarra jiru dubbatamee dhumuu hin danda'u si haa galatu kan kee gatiin anarra jiru dubbatamee dhumuu hin danda'u si haa galatu 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 Akki keessa jira hiyyeessa foos fira ana akka keefan jira Akki keessa jira hiyyeessa foos fira ana akka keefan jira Akki keessa jira hiyyeessa foos fira ana akka keefan jira Akki keessa jira hiyyeessa foos fira ana akka keefan jira akka keefan jira 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 ana akka keefan jira humnaan qabu deeme lafa yaadeen ga'u naafummaan ubeeraami keessa namummaa koo hiriyoonni baay'eeni na bukkee darbinaan dachaa rakkinaatti naaf dhufte furii koo arra garuu kan koo seenaan jijjiirame hadhaa mi'eessuufu ta'eera soogiddaa du'eera kan jedhanii jiraataa taasifte itti waaqeffamta jaalalli kee adda humnaan qabu deeme lafa yaadeen ga'u naafummaan ubeeraami keessa namummaa koo hiriyoonni baay'eeni na bukkee darbinaani dachaa rakkinaatti naaf dhufte furii koo arra garuu kan koo seenaan jijjiirame hadhaa mi'eessuufu ta'eera soogiddaa du'eera kan jedhanii jiraataa taasifte itti waaqeffamta jaalalli kee adda oo galataa 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 ati fana baamnaan hunduu na jaallate kan sila nan beekne yuuna iyyaafate naaf taatetta Yesuus sababa beekamu yoomuu michuu gaariini akka keen argamu ati fana baamnaan hunduu na jaallate kan sila nan beekne yuuna iyyaafate naaf taatetta Yesuus